gammachuu gaariidha garuu yeroo ayyaana kana kabajanitti biyya keenya Oromiyaatti namoonni hidhamanii jiran amantaa kana warra hordofan illee hidhamanii jiranii mirgi namaa sarbamuu jira warra sanaaf uummata mana hidhaa jiruuf uummata du'aa jiruuf ergaan isin dabarsitan maali? Ergaa waan nuti dabarsiisan rabbii maati warri sun hidhaa qaba rabbii maati harki isaanii egaa qeera fuudhu warra harkaa qabu rabbii facaasu mootummaa sun rabbii maati itti kennu Oromoo warri muslimaa achi jirutti rabbii haa bilisomsu. Mee mootummaa biyya sanaatiif maal jettaniin nama hidhuu jiranii ajjeesuu jiranii ergaan isin dabarsitan ayyaana kana sababeeffatanii akka mootummaa sun dhiisan nama isaanii fedhan rabbii akka itti kennan. Galatoomaa. Aksitas kadam. Shifarra. Nakai aslan. Jolla aslan daiman aksi umat Islam. Obbo Abdusalaam durataa Community Oromoo Nairobi guyyaa kana maaliif asitti argamtan? Guyyaa kana waan lamaaf asitti argamne. Tokkoffaa guyyaan kun guyyaa ayyaana Iida guddaa Adhaa jedhamu akka uummata Islaamaatitti bakka guddaa qabu. Isa kana kabajuudhaaf asitti walitti argamne. Ummatoota muslimaa kan jiran hunda waliin Oromoos dabalatee warreen biraatiin wajjin. Kan lammataa immoo akka Oromoodhaatitti jechuudha nuti uummanni Oromoodha. Ergi sirna cunqursaa jalatti kuflee gannoota dhibboota lakkaawwanneeti jira. Miidhaan nurra gahaa jiru kun hin dhaabbanne akkuma itti fufetti jira. Irra daran immootu kan yeroo ammaan tanaa kan bifa jijjiirratee fi ija soogiddaan dhiqatee dhala Oromoo ol deemaa daa'ima umrii ji'a 8 irraa kaasee jaarsa ganna 80 ittiin ajjeesaadhaa jirudha. Yeroon kun yeroo murteessitu dhaloonni qubee ilmaan Oromoodhaa harka qullaa qalama yookaan immoo kobbee fi daftara callaa qabatanii mootummaa sirna nama nyaataadhaa kana dura dhaabbatanii ittiin mormaa jiranidha. Kana callaa osoo hin taane akka uummata muslimaattis uummanni muslimaa sirnoottan mootummaa dabranii keessatti bakka bu'ummaa utuu hin argatin hanga har'a gahutti ture. Kanarraa ka'uudhaan sadarkaa addunyaatitti seenaa hin galmaa'in uummanni muslimaa galmeessee jira sirna mootummaa kanaa keessatti. Kunis maal kan juuni koree fala barbaadduu muslimootaa kan jedhamu yeroo uummanni muslimaa sagaleen keenya haa dhagahamu otuu dhagaa tokko hin darbin otuu jeequmsa tokko hin uumin sagaleen keenya haa dhagahamu jee qofatti warreen shoorarkeessitoota jeeyitota biyya diidota jechuudhaan koreewwan kana kan ummata biyyattii keessa jiranii kana qofa osoo hin taane warreen biraatiif qaroo ijaa tahan mana hidhaa keessatti shamsaa jiran. Akka fakkeenyaatitti dhala Oromoodhaa kan ta'e Ustaaz Ahmadiin Jabal nama tokko jechuudha kana keessa. Kuni dhiibbaa mirga namoomaa mootummaan nama nyaataan kun nurratti geggeessaa jirudha. Kanaaf uummanni Oromoo xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan ulamaa'ii fi kan jiru hunduu yeroo itti harka wal qabatee sirna nama nyaataa kana damee isaa osoo hin taane hidda isaa itti buqqifnuudha. Hidda isaa buqqifnee dhiisuu qofa osoo hin taane hidda buqqifne san yeroo itti gubnuudha akka inni lammata deebi'ee atalaa hin lanne. Mee dhaamsa mootummaa sanaaf nama ajjeesuu jiranii hidhuu jiranii dhaamsa isin dabarsitaniif maalidha? Dhaamsi ani mootummaa saniif dabarsu sirni nama nyaataan amma jiru kun sirna murna bicuu TPLF wayyaanee Tigraay irraa baateen bakka bu'ameedha. Bakka buutummaan saboota biyyattii keessa jiran harka wayyabaa harka guddeessa kan ta'an kan itti hin dhagahaminidha. Sanirra taree mootummaan nama nyaataan kun yeroo ammaan tana dhaloota lafarra jiru kan osoo hin taane jenereeshinii dhufuu wajjin wal lolaadhaa jira. Dhaloota dhufuu dhabamsiisaadhaa jira. Kanaaf wanni kun waan isa baasu miti sagalee ummataa kabajee mirga hawaasummaa kabajee eenyummaa gareedhaatii miti kan nam tokkeedhaa kabajee gara seeraatitti akka dhufu gara nageenyaatitti akka dhufu. Kana miti taanaan immootu hawaasni mirga isaatiif mormatu hawaasni mirga isaatiif ka'ee dhaloonni ammaan tana sossoohaa jiru kun galaana ta'e akka isa fuudhu abdii guddaan qaba. Kanaaf isa kana beekee jilbiifatee
ummataaf akka bitamu sanii mitaanaan immootu yeroo gabaabaa keessatti otuu yeroo dheeraa hin taane yeroo gabaabaa keessatti yeroo guyyootaan lakkaa'amtu keessatti hiddi isaa akka buqqa'uu fi seeraaf akka isaan dhiyaatan shakkii tokkollee qabu akka dhiyeessinuus immoo abdiin qabaa jechuudha kanan isaanii dhaaman. Dhaamsi namoota hidhamanii mana hidhaa jiraniif warreen ilmaan isaanii jalaa ajjeefamaniif ergaan isin dabarsitan maalidha? Warreen hidhamanii mana hidhaa jiran koree fala barbaaddu muslimootatirraa kaasee hanga qondaalota dhaabota siyaasaa mana hidhaa keessa jiraniititti nuyi dhaloonni isin duuba hiriirree jirraa kaayyoo isin kaataniif galmaan keenyaa dhiigni keessan jigee hin hafuu imimmaan aayyota keenyaa ni qoorsinaa gadaameysi Oromoo gootota dhaluu hin dhaabne oomishuu itti jira isaanowwan kun dhaloota dhufu akka walaboomsan gabrummaan hiddi isaa citee asirratti akka oolu kana abdiidhaan garaa guutuun otuu abdii hin kutanne mana hidhaa keessaa isaan duuba akka jiru akka beekaniin isaanii dhaama. Durataa hawaasa baqattoota Oromoo Naayiroobii galatoomaa.